Barsiisotaa fi hojjettoota barnootaa hundaaf nagaan dabalama. Simisteerri yoo xumuramu qabxii barattootaa dhibbaan lakkaa'aman harkaan ida'uu dhibbeentaa herreeguu fi sadarkaa yookaan raankii baasuun hojiin uffisiisaa fi yeroo fudhatu sitti ta'ee jira. Harki kee herreegan osoo dadhabuu dogoggora xiqqoon tokko sadarkaa barataa jallisuu dandeessi. Garuu tooftaa salphaa Microsoft Excel fayyadamnee hojii guyyaa 3 daqiiqaa 10 keessatti itti xumurru beektu. Viidiyoo kanaan haala kamiin simisteera tokkoffaa fi lammaffaa gargar baasnee loostora barsiisaa yookaan student record guutuu fi sirrii ta'e akka hojjennu step by stepidhaan isiniin agarsiisa. Steppi tokko osoo hin darbin hordofaa. Asirratti akkuma argitan daataan barataa qophaa'ee jira. Rool nambarii isaanii kolomanii kana irratti maqaa barataa, saala isaanii akkasumas immoo simisteera tokkoffaa irratti barnoota isaan baratan akka fakkeenyatti barnoota 5 fudhadhee jira. Kan simisteera lammaffaas akkasumatti cinaa kanaan barnoonni isaanii kaa'amee jira. Simisteera tokkoffaa irratti yoo deebine tootaal maarkii edaama qabxii barattootaa, averejii isaanii, sadarkaa isaanii akkasumas darbuuf kufuu isaanii fi istaatasii isaanii qopheessee jira jechuudha. Asittis simisteera lammaffaadhaafis haaluma sanaan tootaal maarkiin isaanii jira, averejiin jira, akkasumas sadarkaa darbuuf kufuu isaanii akkasumas immoo istaatasiin jira. Ittaanee kan jiru immoo annual score yookaan average simisteera lamaanii akkamitti akka hojjennu kan wajjin ilaallu ta'a. Tootaal maarkii averejii simisteera tokkoffaa fi lammaffaa akkasumas averejii simisteera tokkoffaa fi lammaffaa raankii waggaa tokkoffaa keessatti yookaan bara barnootaa sana keessatti barataan sun argate raankii jalatti hojjennaa, darbuuf kufuusaa akkasumas immoo istaatasii kan hojjennu ta'a jechuudha. Kara simisteera tokkoffaatti deemnee edaama barataa kanaa hojjennaa. Isas hojjechuudhaaf equal sum hammattuu bannaa qabxii barataa tokko ni fudhannaa. Sana booda hammattuu cufnee enter jennaa. Kan barataa jalqabarra jiru nu hojjetee jira. Sana booda kan barataa hundaa akka nu hojjetuuf qarqara kanarratti qabnee erga mallattoo eda'uu nu baasee booda ishee sana gad harkisnaa jechuudha. Haga barataa hundaatti gad harkisna. Kan barataa hundaatu haala kanaan nu hojjetaa jechuudha. Ittaanee kan jiru averageedha. Averejis hojjechuudhaaf equal average hammattuu bannaa qabxii barataa isa jalqabarra jiru kana fudhannaa. Hammattuu cufnee enter jennaa jechuudha. Enterii tuqna. Sana booda kan barataa jalqabarra jiru nu hojjeteera. Mallattoo akka eda'uu kana erga nu baasee booda ishee qabnee gad harkisuudha. Ittaanee kan jiru raankidha. Raankii hojjechuudhaafis foormulaan fayyadamna equal rank hammattuu bannee tootaal maarkii kana yookaan edaama kana kan barataa tokko fudhannaa. Qoodduu barreessinee sana booda tootaal maarkii barataa hundaatuu fudhannaa. Achi booda F4 tuqnaa. Hammattuu cufnee enter jennaa. Haala kanaan nu hojjetee jira. Kan barataa hundaatu akka nu hojjetuuf iddoo kana qabnee gad harkisuudha. Kan barataa hundaatu haala kanaan nu hojjetee jira jechuudha. Asirratti raankii kanarratti osoo qabxii barattoota kanneenii jijjiirra ta'eeti sadarkaan isaanis jijjiirramuu danda'a. Fakkeenyaaf as biratti yoo ilaaltan barataan kun barataan as jiru kun sadaffaarra jira. Qabxii isaa osoo daballee fi meeqaffaarra galuu danda'a. Fakkeenyaaf 59 kan jettu tan qabxii isaa kara 70 osoo guddisee ammas hin jijjiiramne kara 90 guddisu. Yoo ilaaltan amma barataan kun kara lammaffaatti ol guddatee jira jechuudha. Qabxii barattoota kanneenii yoo jijjiirtan sadarkaan isaanis haaluma kanaan jijjiirama. Averejin isaanis haaluma sanaan jijjiirama. Edaamni qabxii isaanis
jijjiiramaa jechuudha. Itti aanee kan jiru darbuu fi kufuu isaanii hojjechuudhaaf foormulaan fayyadamnu equal if hammattuu bannaa average barataa tokko irratti tuqne averageen kun greater or equal to 50 yoo ta'e barataan kun darbee jira pass. Yoo ta'uu baate garuu kufee jira fail. Hammattuu cufne enter jennaa jechuudha. Sana booda iddoo kana qabne kan barataa hundaatu akka nu hojjetu taasisnaa jechuudha. Gad harkisna. Asirratti akkuma argitan barataa lamatu kufee jira. Halluu asirratti argitan kana jalqaba irratti akkana hin jiru. Halluu asirratti dibame kanneen nuti sirreessaa jechuudha. Kana sirreessuudhaaf kan barataa hundaatu select erga akkanatti godhannee booda hoomii jalaan conditional formatting kan jedhu jala seennaa. Achi booda highlight cells rules kan jedhu erga tuqnee booda jala dhufnee text that contains kan jedhu kana irratti tuqnaa. Sana booda barreeffama as keessa jiru pass fi fail keessaa kan barbaanne kan jalqabaa fail kan jedhu osoo barreessine fail jennee barreessinaa. Kalarii akkamii akka qabaatu immoo iddoo kanatti filannaa fi fakkeenya red text kan jedhu kana yoo filadhe akkanatti deebi'aa jechuudha. Kinu halluu diimaa ta'a jechuudha. Inni pass jedhu kanas halluu isaa jijjiiruudhaaf akkanatti select erga goone booda conditional formatting kan jedhu erga tuqnee booda highlight cells rules kan jedhu erga tuqnee booda text that contains kan jedhu irratti tuqnaa. Sana booda pass kan jedhu barreeffama sana ni barreessinaa. Achiiti halluu isaa ni filannaa fi halluu isaa fakkeenyaaf green fill with dark green text kan jedhu kana yoo tuqne kara giriinitti nu jijjiiramaa jechuudha. Akkanumatti halluu magariisa ta'a jechuudha akkuma argitan. Inni biraa istaatasiidha. Istaatasii hojjechuudhaafis foormulaan fayyadamnu equal if hammattuu bannaa averejii barataa tokko irratti tuqnaa. Yoo averejjiin kun 80 fi isaa ol yoo ta'e koodduu excellent koodduu barreessinaa. If jennee barreessinaa. Ammas hammattuu bannee averejjiin kun greater or equal to 70 yoo ta'e koodduu jennee very good koodduu jennaa. If hammattuu bannaa average irratti tuqnaa. Averejjiin kun greater or equal to yoo 60 ta'e hammattuu bannaa quotation mark keessatti nice quotation mark erga cufnee booda koodduu barreessinaa. If jennee barreessinaa. Ammas hammattuu ni bannaa average irratti tuqnaa. Averejjiin kun yoo 50 fi isaa ol ta'e koodduu good yoo ta'uu baate garuu 50 gadi yoo ta'e garuu poor hammattuu banne sana ni cufnaa jechuudha. Sana booda wanta asitti barreessinu kun gubbaa kana irratti ni mul'ata. Kanaafuu hammattuu sana ni ilaallaa. 1 2 3 4 hammattuu 4 bannee jirra. Hammattuu 4 cufuu qabna. 1 2 3 4 sana booda enter jennaa jechuudha. Kan barataa jalqabarra jiru nu hojjeteera. Averejjiin barataa kanaa 71.4 reenjiin inni keessa jiru yoo 70 ol ta'e very good ta'uu isaati. Kanaafuu akkasitti nuuf fideera. Kan barataa hundaa akka nu hojjetuuf immoo iddoo kana qabne gad harkisuudha. Haala kanaan nu hojjetee jira jechuudha. Excellent kan argatan barattoonni lama jiru asitti. Averejjiin inni jalqabarra jiru 90.8 waan ta'eef 90 kun reenjiin isaa 80 ol waan ta'eef achi keessatti argate jechuudha. Tole kara simsteera lammaffaattis dabarraa. Simsteera lammaffaas haaluma simsteera tokkoffaa irratti hojjenne kanaan hojjenna. Asitti jalqaba irratti daawama qabxii barataa hojjennaa. Isa hojjechuudhaafis equal sum
ammattuu bannaa qabxii barataa sanaa ni fudhannaa. Ammattuu cufnee enter jennaa. Kan barataa jalqabaa nu hojjeteeraa iddoo kana qabnee gad harkisnaa. Taanee kan jiru average semestera lammaffaa hojjennaa. Isas hojjechuudhaaf equal average ammattuu bannaa qabxii barataa isa tokkoo ni fudhannaa. Ammattuu cufnee enter jennaa. Sana booda kan barataa tokkoo nu hojjeteeraa kan barataa hundaa akka hojjetuuf qarqara ishee irratti qabnee gad harkisnaa. Akkanatti kan barataa hundaatu nu hojjeteeraa. Ittaane kan jiru raankii semestera lammaffaa barattoonni kun qabanidha. Isa hojjechuudhaafis equal rank ammattuu bannaa total maarkii kana irratti tuqnaa. Kan barataa tokko irratti qoodduu jennaa. Qoodduu barreessinaa. Sana booda kan barataa hundaatu qabxii edaama barataa hundaatu ni fudhannaa. Sana booda F4 tuqnaa. Ammattuu cufnee enter jennaa. Sadarkaa barataa tokkoo nu barreessee jira. Sana booda iddoo kana qabnee gad harkisnaa. Kan barataa hundaatu haala kanaan nu hojjetee jira jechuudha. Ittaane kan jiru darbuu fi kufuu isaanii hojjechuudhaaf equal if ammattuu bannaa averaging barataa kanaa yoo 50 fi isaa ol ta'e pass darbee jira. Yoo ta'uu baate garuu fail kufeera. Ammattuu cufnee enter jennaa jechuudha. Iddoo kana qabnee gad harkisnaa. Kan barataa hundaatu nu hojjetee jira jechuudha. Sana booda asitti halluu isaa jijjiiruu dandeenya. Halluu jijjiiruudhaafis akkuma dura isiniin jedhe iddoo kana dhuftanii conditional formatting kan jedhu irratti tuqtanii sana booda highlights sales rules kan jedhu irratti erga tuqtanii booda text that contains kan jedhu tuqtu. Achi booda paasii fi feelii kana ni barreessitu. Jalqaba irratti halluu paasii jijjiiruudhaaf paas jennee erga barreessinee booda halluu isaa as keessaa ni filannaa fi halluun isaa giriin yoo ta'eetii irra bareeda. Giriin okay jennaa jechuudha. Ittaane kan jiru immoo kan feelii hojjechuudhaaf conditional formatting keessa seennee highlight sales rules erga jenneetii text that contains achi booda text asitti ni barreessinaa. fail kan jedhu sana barreessinee halluu isaa asitti ni fillaa fi halluun isaa light red as keessaa light red fill with dark red text kan jedhu kana yoo filanne gaariidha. Enter jenna. Haala kanaan halluu isaanii sirreessuu dandeenya jechuudha. Ittaane kan jiru staatasii hojjechuudha. Staatasii hojjechuudhaaf equal if ammattuu bannaa sana booda averagii kana fudhannaa. Averagiin kun yoo 80 fi isaa ol ta'e excellent. Qoodduu if averaging kun yoo 70 fi 70 ol ta'e very good. Qoodduu if jennee barreessinaa. If ammattuu bannaa averaging kun yoo 60 fi 60 ol ta'e nice. Qoodduu jennaa. If ammattuu bannee averaging kun 50 fi isaa ol yoo ta'e qoodduu good. Ta'uu yoo baate garuu 50 gadi yoo ta'e poor. Ammattuu banne sana ni cufnaa. Ammattuun banne 4 waan ta'eef ammattuu 4 cufnaa. 1 2 3 4 enter jennaa jechuudha. Akkanatti kan barataa jalqabaan hojjeteeraa kan barataa hundaatu akka hojjetuuf iddoo kana qabne gad harkisuudha. Kan barataa hundaatu haala kanaan nu hojjetee jira jechuudha.
ittaanee kan jiru aanuwaal iskoorii yookaan iskoorii qabxii barattoonni hoggaatti argatan kan semestera tokkoffaas kan lammaffaas walitti cammaqamee yookaan walitti ida'amee averejjiin isaa kan semestera lammaffaatti argatan iddoo kanatti hojjennaa jechuudha. Isas hojjechuudhaaf tootaal maarkii yookaan ida'ama semestera tokkoffaaf lammaffaa averejjii isaa hojjechuu qabnaa jechuudha. Aanuwaal iskoorii irratti yookaan walitti kan semestera tokkoffaaf lammaffaa walitti cammaqamu sana yookaan walitti averejjiin isaa ba'u sana jechuudha. Isas hojjechuudhaaf equal average hammattuu bannaa sana booda ida'ama semestera tokkoffaa fi semestera lammaffaa fudhanna. Hammattuu cufnaa enter jenna. Asitti ida'amni semestera tokkoffaa fi lammaffaa averejjiin isaa isa kana ta'a jechuudha kan barataa jalqabarra jiru. Kan barataa hundaatu hojjechuudhaaf immoo iddoo kana qabnee gad harkisuudha. Kana ta'a. Ittaanee kan jiru averejjii semestera tokkoffaa fi lammaffaa hojjechuudhaaf equal average erga jennee booda hammattuu bannee averejjii semestera tokkoffaa fi semestera lammaffaa kan barataa tokkoo fudhannaa jechuudha. Hammattuu cufnaa enter jenna. Kan barataa jalqabarra jiru averejjiin semestera tokkoffaa fi lammaffaa kana ta'a jechuudha. Kan barataa hundaatu argachuudhaaf iddoo kana qabne gad harkisuudha. Kan barataa hundaatu akkanatti hojjetee jira jechuudha. Ittaanee kan jiru sadarkaa isaan semestera tokkoffaa fi lammaffaa irratti argatan walitti cammaqamee yookaan averejjiin isaa maal akka ta'u argachuudhaaf immoo equal rank hammattuu bannaa sana booda ida'ama semestera tokkoffaa fi lammaffaa irratti cammaqamee ba'e sana isarratti tuqnaa jechuudha. Ida'ama fayyadamuu dandeenya yookaan averejjii fayyadamuu dandeenya rakkoon qabu ida'ama yoo fayyadamne irra gaarii ta'a. Ida'ama barataa tokko irratti tuqnaa sana booda qoodduu barreessinee ida'ama barataa hundaatuu fudhannaa. F4 tuqna sana booda hammattuu cufnee enter jenna. Iddoo kana qabnee gad harkisna barataa hundaaf akka nu hojjetuuf. Kan barataa hundaatu haala kanaan nu hojjetee jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaaltan barataan asitti tokkoffaarra jiru kun semestera lammaffaarratti sadaffaarra jira. Semestera tokkoffaarratti tokkoffaarra jira jechuudha. Walitti averejjiin isaa yoo ba'u tokkoffaa ta'a jechuudha namni kun. Kan lammaffaa ba'e kun immoo semestera lammaffaarratti lammaffaarra jira. Semestera tokkoffaarratti ja'affaarra jira. Cimmaaqiin isaa yookaan immoo semestera tokkoffaa fi lammaffaan averejjiin isaa lammaffaa ta'a jechuudha. Inni biraa darbaniif kuffanii isaanii hojjechuudhaaf equal if hammattuu bannaa averejjii tokko ni fudhannaa. Averejjiin kun yoo 50 fi isaa ol ta'e qoodduu quotation markii keessatti pass qoodduu yoo ta'u baate garuu 50 gad yoo ta'e fail hammattuu cufnaa enter jenna. Haala kanaan nu hojjeta. Kan barataa jalqabaa nu hojjeteera. Kan barataa hundaatu akka hojjetuuf immoo iddoo kana qabnee gad harkisnaa. Kan barataa hundaatu nu hojjetee jira jechuudha. Barataan hundi isaaniitu darbanii jiru nuun jechaaraa paas ta'anii jiru jechuudha. Ittaanee kan jiru istaatasii isaanii hojjechuudhaaf equal if hammattuu bannaa averejjii irratti tuqnaa. Sana booda averejjiin kun yoo 80 ol ta'e qoodduu excellent qoodduu if hammattuu bannaa averejjiin kun yoo 60 fi 60 ol yoo ta'e
Very good. Qoodduu if average kun yoo 50 fi isaa ol ta'e qoodduu good. Ta'uu yoo baate garuu qoodduu poor. Ammattu banne ni cufnaa. Ammattuun banne 1 2 3 ammattu 3 cufuu qabna. 1 2 3 enter jennaa jechuudha. Sana booda iddoo kana qabnee gad harkisuudha kan barataa hundaatu akka nu hojjetuuf. Haala kanaan kan barataa hundaatu hojjetee nuuf kaa'ee jechuudha. Akkasitti salphaatti Excelii fayyadamnee loostora barataa keenyaa qopheessuu dandeenya. Tooftaan kun hojii keessan isiniif salphiseera yoo ta'e viidiyoo kana like gochuun dagatinaa. Barsiisota biraa akka ga'uufis share godhaafi. Teekinooloojii barnootaa fi hojiilee kanaan dura sitti ulfaatan salphaatti barachuuf chaanaala keenya Tech Lesson Pro kana subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa jirtus cuqaasaa. Yaada keessanis koomentiirra nuuf kaa'aa. Hanga viidiyoo itti aanutti nagaan turaa.